Sudaan ambaasaddara ishee Finfinnee jiran mariif kaartumitti waamte. Waraanni Sudaan ibsa baaseen Itoophiyaan diroonii nutti ergitee buufata xiyyaaraa kaartum haaleelte jechuun himateera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaaf himannaa Sudaaniif deebii kenneera. Himannaan Sudaan bu'uura hin qabu jedhe. Dabaluunis inumaa Sudaan ani callisanii malee TPLF dabalatee hidhattoota Itoophiyaa kaan mootummaa Itoophiyaa lolan da'oo kenniteetti jechuun himateera. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan eessaa ga'ee yoona ga'e? Viidiyoo gabaabaa kana keessa ilaalla. Akka aangawoonni Sudaan jedhanitti haleellaa buufata xiyyaaraa kaartuum ga'e irratti Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireets kallattiin harka qabaachuu mootummaan Sudaan ragaa qubsaa qaba. Sababa haleellaa kanaan buufati xiyyaaraa magaalaa kaartuum sa'aatii 72f tajaajila dhaabuus ibsan. Wanti raawwate haleellaa kallattiidha jechuun callisneen dabarruu jechuun dubbataniiru. Dubbiimaan waraana Sudaan Birgaadeer Jeneraal Asiim Awaad Abdal Wahab baatiiwwan darban buufata xiyyaaraa Baahardaarii diroonotni ka'an bulchiinsota Sudaan kanneen akka Waayit Naayil, Bilu Naayil, Kaaba Kordofaanii fi Kibba Kordofaan keessatti haleellaa raawwatan jechuun himataniiru. Kanneen keessaa tokko ittisa qilleensaa rukutamee lafa buullee himan. Kanaanis qoratamuu fi diroonichi kan Yuunaayitid Arab Emireet ta'uu fi daangaa Itoophiyaa keessaa ka'uusaa mirkanaa'uu dubbachuu isaanii miidiyaan Sudaan Suunaa gabaaseera. Ministirii dhimma alaa Sudaan ambaasaddar Muhii Eldin Saalem gama isaaniin Sudaan haleellaa irratti raawwateef deebii kennuuf mirga qabdii jechuun isaanii gabaafameera. Sudaan himannaa kanaa Itoophiyaa irratti yeroo dhiyeessitu kun kan jalqabaa miti. Mootummaan Al-Burhaan guraandhala keessa ibsa baaseen himannaa wal fakkaataa dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraaf himannaa kanaaf deebii soon kenneen tureera. Yuunaayitid Arab Emireet qooda waraana Sudaan keessaa qabdi jedhu irra deddeebiin irratti ka'u ni waakkatti. Mootummaan Itoophiyaa keessumaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen Sudaaniif deebii kenneera. Himannaa Sudaan keessatti kan himataman Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireetidha. Itoophiyaan deebii kenniteen himannaan Sudaan bu'uura hin qabu jechuun dubbatteetti. Ministirii dhimma alaa Itoophiyaa fi Sudaan hariiroo akkasumas immoo michummaa jabaa qabu. Sababa kanaaf jecha yeroo dheeraaf badii akkasumas immoo dhimma nageenya biyyaalessaa Itoophiyaaf balaa ta'ee gama Sudaanii raawwatu callisaa tureeraa jedheera. Ibsa keessatti dhimma TPLF eere. Waraanni Sudaan maallaqaan akkasumas immoo waraanaan TPLF tumsaa akka ture akkasumas immoo hidhattoota kaan mootummaa Itoophiyaa lolan da'oo ta'eera jechuun himateera. Itoophiyaan ibsa keessatti gochi sochii hidhattootaa wal qabatu kun akkasumas himannaan qondaalonni humna waraanaa Sudaan amma dhiyeessanii fi duraanis dhiyeessaa turan ajaja humnoota alaa ajandaa isaanii babal'ifachuu barbaadaniin kan taasifamedha jetteetti. Qaamoleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuun dhibdee gidduu isaanii karaa marii nagaan akka furanis waamicha taasifteetti. Waraana Sudaan keessa qaamoleen adda addaa fedhii isaanii galmaan ga'uuf harka keessaa qabaachuu irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Kanaan dura waraanni Sudaan humna addaa Sudaan RSF tumsu jechuun Yuunaayitid Arab Emireetsii fi Itoophiyaa himatee beeka. Guraandhala darbee Reuters mooraan waraanaa loltoota RSF kumaatamaan lakkaa'aman leenjisuu Itoophiyaa keessatti ijaaramuu gabaasee ture. Akkasumas ji'a darbe keessa Yuunivarsiitiin Yeel gabaasa baaseen RSF haleellaa diroonii raawwachuuf buufata xiyyaaraa asoosaa jiru fayyadamuu eeree ture. Itoophiyaan himannaa akkanaa ni waakkatti. Itoophiyaa fi Sudaan biyyoota ollaadha. Hariiroo jabaas qabu. Garuu waggoota muraasa darban dhimmoota garaagaraa irratti dhibdee qabu. Kan jalqabaa irraa haa eegallu. Inni jalqabaa Alfashagaadha. Lafi kun lafa qonnaaf mijataa ta'ee fi keessumaa gama kaaba baha Itoophiyaa fi Sudaan daangessutti argama. Bakka kana qonnaan bultoonni Itoophiyaa akkasumas immoo waraanni Itoophiyaa qubatee ture. Yeroo waraanni Tigraayitti ka'ee waraanni Itoophiyaa achi ka'ee gara Maqaleetti maleera. Yeroos waraanni Sudaan bakka sana dhaqee to'ate. Egasii booda bu'uuraalee misoomaa garaagaraa babal'isuun amma onaa bakkicha to'atee argama. Dhimmi kun mootummoota biyyoota lamaanii yeroo garaagaraa wal dhabsiisaa tureera. Dhimmi lammataa biraa immoo dhimma hidha Abbayyaa guddichaati. Itoophiyaa fi Masriin dhimma kanarratti yeroo dheeraaf wal dhabu. Sudaan yeroo dheeraaf keessumaa bara bulchiinsa Albashir Itoophiyaa bira dhaabataa turte. Booda keessa garuu Itoophiyaa keessas Sudaan keessas jijjiiramni mootummaa dhalachuu isaarraa kan hordofe keessumaa bulchiinsi waraana Sudaan gara Masriitti goree Itoophiyaa faallaa dura dhaabateera. Itoophiyaan ijaarsa kanaa keessumaa waggoota 10 darbaniif erga ijaartee booda ji'oota muraasa dura ifatti eebbisiisuun ishee ni yaadatama. Erguma eebbifamellee Sudaan
Masir bira dhaabbachuudhaan mormii ibsuu itti fufteetti. Dhimmi ijoo biraa fi dhimmi har'aaf ka'umsa ta'e immoo dhimma waraana amma adeemaa jirudha. Aangoonni waraana Sudaan yeroo garaagaraatti Itoophiyaan Yuunaayitid Arab Emireetiif kaambii waraanaa kennite jedhanii ifatti himachaa turaniiru. Kana duras dirooniin Itoophiyaa irraa ka'e haleellaa raawwataa akka ture himataa turan. Mootummaan Itoophiyaa ifatti dubbachuudhaas baatu gabaasaaleen garaagaraa kana dura ba'an dhimma kana balaaleffataa akka turan agarsiisu. Gama kaaniin immoo Itoophiyaan keessumaa hidhattoota TPLF dabalatee hidhattoota kaaniif Sudaan dahoo taatetti jechuun himatu. Himannaan booda kanaa keessumaa waraanni Sudaan kaasees kanarraa kan maddedha. Haaluma jiruun hariiroon biyyoota lamaanii hammaachaa akka jiru agarsiisa. Waraanni Sudaan ibsa baaseen keessumaa haleellaan diroonii buufata xiyyaaraa Bahar Daarii ka'ee raawwate miidhaan dhaqqabsiise xiqqaa ta'us haala raawwate yeroo ibsu kallattiidhaan haleellaa qoccollaa barbaacha taasifamedha jechuun himateera. Itoophiyaan deebii kenniteen wanni kun bu'uura hin qabu jetteetti. Sichi garamtti qajeela.